Sanuu bika jirtanitti dhiyaadha isinin jenna. Gara gaamana keessanitti dhufaa jirtanii eessarraa akka nu daawwachaa jirtan eessarraa akka sagalee tan dhagayaa jirtan babarreessaa mana keessatti sagalee tan hin dhageessanii neetwoorkiin nagee qabdi. Baga jiraattan dhiyaadhaa. Baga jiraattan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Seenaa sheer godhaa koppii linkii godhaadha. Ergaa gara hundatti gartee harka keessanii taap godhuu isin dhiisinaa. Eessarraa akka nu daawwachaa jirtan magaalaa teessanii fi biyya keessa jirtan babarreessaa. Akkasuma sanitti mee babarreessaa dursoo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiyaadhaa isiniin jenna. Harka keessanii taap godhaa koppii link godhaa dhiyaadhaa. Warri Minnesota jirtanis Minneapolis jirtaa dhiyaadhu. Harar jirtaa okay dhiyaadhu. Akkasumatti waalaikum salaam Kuwait jirta. Kuwait naannoo kam jirta? Jirra dhiyaadhaa. Okay Baddeessaa Haramaaya dhiyaadhaa. Hin rafne isin warreen naannoo kana hundi jirtan. Moo kubbaa miilaa tanaatutu yeroo hirribaa keessan isin dura balleesse. Kubbaan gaaslaa'u xumuramte amma namni gartee waan godhuuf deemuu irratti gartee barbaadachuu jira beektee waan bikka buusaniin. Maaliif baatii takkaaf namayyuu gartee waliin laayixee jirti. Namayyuu kan gartee hirriba dhabees kan hojii dhabees waa hunda gartee nama dhabsiiftee turte kubbaan baatii takka guutuudhaaf. Amma namni gartee akka malee rakkachaati jira. Mee maaliin godhaa? Maalittiin yeroo tana dabarsaa jechuudhaani akka malee rakkachaa jira. Isinoo akkasii moo akkam silaa dubbintu moo hojiirra jirtan saatan babarreessaa. United Arab Emirates naannoo kam jirtaa? Naannoo jirtan ibsa warreen gartee Abu Dhabi jirtanis warreen karaa Sharjaa fi akkasumatti Dubai warri jirtanis eessa akka jirtan magaalaas babarreessaa. Akkami Oman warri Oman jirtan akkami maal fa'aa dhageeffamaa jira? United Arab Emirates maaltu dhageeffamaa jira? Reefuun tana naannoo takka sagaleen dhageeffamaa jirti yaanitti odeessaa jiranii naannoo kam fa'aa jirtanii naannoo waa dhageessanii jirtan moo akkami dubbiin tun? Mee babarreessaa mana keessatti UK Northern Ireland Belfast jirtaa? Baga jiraatte dhiyaadhu. Northern Ireland Qatar naannoo kam jirta? Harar Itoophiyaa dhiyaadhaa. Tolega dursoo mata duree oduu teenyaatiin reefuun tana laayivii dhufeetiin xiqqoo oduu dabarsee ture. Amma gartee idaannumaan godhaa waa xiqqoo akkasuma sanitti gartee keessattuu lola ammaan tana deemaa jiru kana keessatti oduulee garagaraatu gartee wal faana deemaa jira. Pirezidantiin Ameerikaadhaa arraan tana pirezidantii biyya Libanaanii waliin wal arkee marii bal'oo godhaniiti jiranii. Mariin tuni ta'isiin irratti xiyyeeffattu waraana Israa'el kan kibba Libanaan keessa jiru san akkaataa ittiif duuba deebisan akkasuma sanitti naannoo waraanni Israa'el irraa ba'u kana waraanni Libanaan akka gartee qubatu jechuudha. Inumaatu gartee Israa'el akka barbaadutti naannoo kibba Libanaan tana guututti akka wanta godhuu barbaaddi. Firiizoon takka gartee konflikti firiizoonii takka buffer zoonii jedhanii gartee akkasitti tolfachuudha barbaadanii lafuma namaati. Garuu warri mootummaan Libanaan tuni Israa'el wajjin hojjenna jedhanii waliin mallatteessanitti jiranii kanarratti gartee akkaataa mootummaan Ameerikaadhaa jiddu jireessa taatee hojjechaa jirti. Garuu immoo yaaduma warra Israa'el kana hojiirra oolchaa jiran jechuudha. Akkasii quba qabaadhaadha. Gara kaaniin marii Israa'el warra Iiraanii hojii godhan tana akka gartee lubbuu itti deebisuu fakkeessuu irratti hojjechaa jirti Ameerikaan. Garuu immoo lolli Iiraan irratti gaggeeffamaa jiru kuni jabaateeti itti fufaa jee pirezidantiin Ameerikaadhaa reefuun tana dubbateeti jira. Itti da'uudhaan pirezidantiin Ameerikaadhaa akka jechaa jirutti yoo warri Huuziidhaa kuni adabaan taa'uu baatan isaanis
ni haleellaa jeeti gartee odeessaa jira. Sanirraayis waan takka takkaattaniin isinii himuutu jira. Akkasuma sanitti reefuun tanallee irra deebi'anii gareen huusiidha akka jechaa jiranitti dooniileen takkaa gartee markaboonni meeshaa fi gaazaan deemu hundinuu yoo poortii warra Suudi Arabiyaadhaa dheeyxan itti fayyadamtan taate isinis ilaamaa keenya keessa galtanii isin haleeluurraa if duuban deebinuu jechaa jiran. Akkana jechuun uggurriin Suudi Arabiyaa irratti tan godhamte tuni guutumaa guututti gartee dooniilee Suudi Arabiyaa qofa otoo hin taane dooniileen biraatilleen akka poortii Suudi Arabiyaadhaa hin dheeyne. Waan ajaa'ibaatiif deemanii tanaas gartee irraa haasawinaan isiniin jaa. Itti aansuudhaan galgala kana haleellaalee mootummaan Ameerikaadhaa qophaa'aa jirtuuf keessaa akkasumas gargaarsa godhuudhaaf xayyaaronni Ameerikaadhaa kan akka gartee B2 jaaniin xayyaara haalaan ammayyaa sophisticated hatee kan gartee samii tanarratti wanni feetalleen gartee teknooloojiin feetalleen buusuu hin dandeessu garuu deemee bikka barbaadu san haleelee ni deebi'e jaanii yaadan karaa jiddu galeessa bahaa deemaa jira. Yuuroop irraa karaa jiddu galeessa bahaatti gad deemaa jira jaaniiti odeessaa jiran. Akkana jechuun gaa Ameerikaan yeroo gabaabduu keessatti Iiraan bikka biraatillee haleeluun oolanii jaaniiti gaa odeessaa jiranii bikki isaan maqaa dhawaa jiranirraa naannoo Iiraan nikulara gartee itti tolfachaa jirtu jaanii fayyaadan bikka kaampiilee sadii adda addaati achi keessanii haleelan jaaniiti gaa odeessaa jiran. Akkasuma sanitti reefuun tana pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka jechaa jirutti mootummaan Iiraan waan itti jirtu kana gartee yoo hin dhaabne taate haleellaa ammaan tana nurratti gaggeessaa jiran kana yoo hin dhaabne taate yoo gartee if duuban deebine taate jabaanneeti haleellaa itti fufnaa jechuudhaani akkaawuntii isaa gubbaarratti barreessee jira. Inumaatu miidiyaafillee akkasuma jeeti gartee ibsaa jira jechuudha. Tanaatani jidduu biyya Hindii keessatti hiriira guddaatu buqqa'ee jira. Keessattuu magaalaa Delhiidhaatti hiriira gartee paartii warreen bikka bu'oota paarlaamaadhaa ta'aniitu Prime Ministerticha bikka inni jiraatu takka gartee mana isaa dura dhaqaniiti achitti hiriira ba'anii jiranii. Hiriira kana nama kumaatamaatutu irratti hirmaate akkasumas gaggeessitoonni hiriira kana irra hedduun isaanii hidhamaati jiran. Keessattuu warreen gartee filamanii paarlaamaa biyyattii keessa jiran jechuudha. So akkaataa bikka sanirraas wanta takkatarraa haasawnutu jira. Akkasumas sanitti oduulee biraattis gartee hedduudhaan qabaata isin footoodhaas isin garsiisuutu jira. Haleellaa gartee ammaan tana deemaa jirtu kanarratti hammam takka mootummaan Iiraanilleen qophii addaa Ameerikaadhaaf qopheessuu bira dabartee inumaatu sapiraayizii isaan godhuudhaaf teenyaa jedhanii reefuun tana gara waraana Iiraaniin dhaadachaati jiran. Okay? Na dhagaa jirtaniimi? Haalaan dhaadachaa jiran. Tanaatani jidduu mariin diplomaatota tan Paakistaanitti eegalamtee warra Iiraanii fi akkasuma sanitti warra Paakistaan Ameerikaa bikka bu'uudhaan hojii isaanii eegalan ilaamaan tanaa humaa takka irratti illee waliif hin gallee jedhaniiti odeessaa jiranii garuu immoo akka gartee yeroo gabaabduu keessatti waliif galuudhaaf ta'an jedhanii warreen achirraa oduu argachaa jiran yaada isaanii gara miidiyaadhaa ibsaati jiran. Akkana jechuun gartee there is hope to agree on something. Whatever that something is akka jechaa jiranitti wayii irratti gartee waliif galuudhaaf ta'anii garuu wanni gartee irra walii galuudhaaf ta'an tuni marii lola dhaabinsaa tan guyyaa 10 takka immoo akkuma reeffatanii jetti emergency ceasefire irratti gartee marii godhuudhaaf deeman jedhaniiti odeessaa jiran. Okay. Tanaatani jidduu marii takkataniin yaa'ii takkataniin isinii himuu barbaadu pirezidaantiin Ameerikaadhaa guyyaa irraan tanaa
executive orderii haareetti maxxanseeti jira takka itti mallatteesseeti jira. Executive orderiin arraan tana inni haareetti gartee eegaletuni tan ikonomiidhaati biyya Kanadaa irratti. Akkaataa Kanadaan meeshaalee takkaa'uu gartee riisoorsii adda addaa Ameerikaa irraa bitachuu hin dandeenye. Akkasuma sanitti Ameerikatti illee hin gurgurre. Yoo gartee ha gurguran taate takka ha bitan taatu dhibbeentaa 50 akka kafalan takkaa'uu 50% taaksii akka kafalan irra kaayete jira. Soona dhagaa jirtan kana hundaafuu akkanaan isin jechaa jira. Meegaa qooye warreen quba baasaa jirtan akkami dubbiin tun gaaffii qabdan moo yaada qabdan? Warri jirre jettanis dhiyaaddaadha. Meegaa harka keessanii taaptaap godhaa. Akka nama gartee na dhageeffachuuf hawwii qabutti taaptaap godhaa. Maaliifi taaptaap godhuun gartee bilaashii sheer godhuun bilaashii ni beektaniimi. Anis gartee enerjii keessan kana ilaaleetitiin isiniif oduu himuu barbaada isinii galtee. Maaliif mana oowwisuun isinirra jirti. Anaa miti kan mana oowwisu. Ani reefuu dhufee oduu isinii hime amma gartee oduu bikka reefuu tanatti dhaabne sanirraa eegaluu odoon taane waan ammaan tana deemaa jirturraan isinii himuudhaaf deema. Maaliif yaa'iin ammaa gartee deemaa jirti. Sa'aan amma isinitti haasoo kana haleellaaleen garagaraa gartee gaggeeffamaa jirti. Mootummaan waraanni Iiraan naannoo Irbiil Iraaq keessa akka malee haleelaati jiran ammallee bikka gartee Kurdiin harkaa qabdu jechuudha. Naannoo akka gartee kutaa isteeta Kurdiidhaati Iraaquma keessa naannoo san akka malee haleelaati jiran. Yeroo amma isinitti haasoo kana diroonnanii fi misaayilota waa hedduudhaatu gartee karaa san deemaa jira. Irra xiyyeeffannaan warra Iiraan akka gartee naannoo kana haleelaniif warreen Kurdiidhaa kuni baatii 6 dabarte tana keessa marsaa gartee dursoo oguu lolli kun dura eegalamu warri Iiraan naannoo Kurdii kana gartee bikka takka haleelaniitu turan. Akkasumas warri Kurdiitilleen diroonnanii fi waan kana gartee karaa warra Iiraan erganiitu turan haleelaadhaaf. Yeroo sanitti ministeerri hajaalaa biyya Iiraan akka gartee oduun baatirraa wanni takka ta'e inni dhagee Kurdiin gara lachuutu Kurdiin tuni lamaatu jira. Lachuutu Ameerikaa wajji wal tahaniiti lola gartee Iiraan irratti akka gaggeessuudhaaf deeman. Kanarratti meeshaa waraanaatillee hedduu akka Ameerikaan kenniteef. Amma gaa oduun ammaan tanaa sana qaceellotti gartee yeroo biraatiin isinii himaa. Garuu arraan tana warri Iiraan jarri Kurdiidhaa kun gartee akka meeshaa hedduu Ameerikaadhaa fi warra Israa'el irraa fudhataniiti lola Iiraan irratti banuudhaaf deeman oduu jettuutu bahee jira. Kana warri Iiraanis irra dhaqqabaniiti jiran sanii fi gartee torbaan kana akka malee haleelaa jiran. Tanaafi waraanni Ameerikaatillee gartee achitti dhumuu isaanii isinii himeetiin jira. Nama hedduutu madaa'e. Okay. Iiraan ni miidhamteensa akkam jechuudha. Maal jechuudha maameeshoo. Okay, oduun ammaan tana gaddii sana akka jechaa jirtutti mootummaan Ameerikaadhaa
ammaan tana haareetti haleellaalee garagaraa Iiraan irratti gaggeessaa jiranii jaanitii odeessaa jiranii naannoon isaan haleelaa jiran jaanii kan dubbatan Baandarabaasii fi ammaasis naannoo Hormuz cinaadhaa bikka gartee waraanni Iiraan jiru. Bikka san akka malee amma xayyaaraa fi misaayilotaan haleelaa jiranii jaanitii oduun ammaan tana ibsa godhaa jirti. Ammaasis ayilaandii sirki jaaniin sanis haleelaa jiran jaanitii gaa odeessaa jiran. Waan akkanaatu deemaa jira. Dursoo mee karaa oduu teenyaatti achi garagallaa. Okay, Prezidentiin Ameerikaadhaa ammaan tana akka jechaa jirutti akkaawuntii isaa barate kan inni barreessetti guyyaa irraan tanaa anaa fi Prezidentiin biyya Libanaan walagarree marii bal'oo gooneeti jirra. Kan irratti akkaataa nuu fi isaan waliin hojjennee biyya isaanii tana gara gartee biyya nagayaatti akkasumas rakkoo keessaa akka baafnu irratti gartee hojjechaa jirra. Ammaasis gareelee garagaraa tan gartee biyya san rakkuudhaaf yeroo dheertuu waraanatti gartee garagalchuu barbaaddus waliin hojjechuudhaan akka gartee furmaatatti goonuu irratti walii galleeti jirra jeetii odeessaa jira. Kanarratti reefuun tana yeroo miidiyaaleen warra Ameerikaadhaa pireezidentiidhaas gaafatan akka gartee ja'anitti Tirampiin akkuma gartee amma dura warra Siiriyaadhaa waraana Siiriyaadhaa Libanaan keessa seenanii Hizbollaa wajjin wal dhawan san barbaadamu maalii ja'aniiti gartee gaafii gaafatanii turanii san irratti pirezidentiin Ameerikaadhaa akka jeetti ammaan tana inumaatu gartee pilaana bareedaa tokko wajjin mari'achaa jirra. Inumaatu namtichi na cinaa taa'u pireezidentichi hunuu gartee yaada babbareedaadha qaba. Yaada san gartee amma irraan dubbadhu garuu immoo wayirratti hojjechaa jirra jechuudhaani pireezidentiin dubbatee jira. Akka fakkaatutti walleenuu waraanuma Libanaanii Hizbollaa wajjin gartee akka wal dhawan takkaa'u gartee akka Hizbollaa meeshaarraa hiikne jedhanii hojjetanitti gartee achi xiyyeeffachuu barbaadan jedhanii irraa odeessaa jiran. Garuu waraanni Libanaan Hizbollaarraa meeshaa hiikuus hin danda'u. Dandeettiin isaanis adda addaa akkasumas sanitti gartee yoo kan godhanillee taatu taate gara civil waritti gartee garagaluun oolan yoogaa yaanni san kataatu ta'e. Ammoo wayumaatu lafa jalatti gartee hojjetamaa jira. Wanni san silaa gartee yeroo wajjin maal akka taate baruudhaaf ta'e. Tanaatan jidduu itti gaafatamaa waraana Ameerikaadhaa guyyaarraan tanaa gara Koongiresiidhaa dhiyaatee gaaffii fi deebii Koongiresii Ameerikaatti hojii godheeti jira. Keessattuu akkaataa lolli Iiraanii kuni itti deemaa jiruu fi horii guddaa gartee kan waraanni Ameerikaadhaa amma Koongiresii gaafachaa jiru. Lola kana gaggeessuudhaaf akka odeessaa jiranitti doolaara biiliyoona 300 oli kan isaan gaafachaa jiranii. Akkasumas sanitti akkaataa pilaana amma dura waraana Israa'elii fi waraana Ameerikaadhaa waliin naquu takkaa'u gartee akka gartee waraana biyya takkaatti marji waliin godhuu san irratti pilaanni kuni gara Koongiresiitiin kufeeti gara Koongiresiitiin dabreeti jira. Gara Seneetiitiin ammoo kufeeti jira. Kanarrattis gartee gaaffii gaggaafataniitu jira. San qofallee odoon taane waraana Ameerikaadhaa kan torbaan kana keessa lubbuu isaanii dhabanii fi kan madaawaniis san irratti illee gaaffii adda addaa isa gaafachaati turanii. Inumaatu gartee waraanni Ameerikaadhaa Kuwait keessattis warra du'eetu jira. Akkasumatti Iraaq keessattis warra du'eetu jira. Kana gartee pireezidentiin Ameerikaatti illeen akka oduun gartee ammaan tana bahaa jirtu tun jettutti galgala kana reefkii waraana Ameerikaadhaa 2 gara Washington DCdhaa ni gala jaaniiti eegaa jiran. Pireezidentiin Ameerikaadhaa achitti gartee eerpoortitti Andrews eerpoortitti gartee dhaqeeti
simachuudhaaf taa'aa jiran akkasii. Akkasuma sanitti egaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa reefuun tana barruu ajaa'ibaa takka gartee barreesseetiti gara akkaawuntii isaa gubbaarratti maxxanseeti jira. Wanni gaa inni barreesse isiniifin himaa isinuu gartee waan kana irraa yaada keessanitti gartee hiikkachuu ni dandeessan. Ani garummaa waanuma inni maxxanseen isinii irraa himu. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka jedhutti lola Afgaanistaan gaggeessine kuni amata 20 fudhate. Amata 20 kana keessatti waraana Ameerikaadhaa nama 2,000 oliitu du'ee jira. Lola Iraaq irratti gaggeessine amata 9 ol irratti hojjechaa turre. Kanarratti waraana Ameerikaadhaa nama 4,600 oliitu irra du'ee jira. Akkasuma sanitti lola Vietnam nama amata 19 gaggeessaa amata 19 fi baatii 5 gaggeessaa turre. Waraana kanarratti nama 58,220 tu irra du'e. Achiin lola Kooriyaadha. Lola Kooriyaadha amata 3 irratti hojjennee jira. Amata 3 fi baatii takka. Lola kanarratti nama 36,574 tu irra du'ee jechuu jira. Itti aansuudhaan lola Venezuelaadha kan gartee amata kana Januaarii keessa gaggeeffame jechuudha. Lola Venezuelaa irratti lolli Venezuelaadha lola guyyaa tokkootii jira. Waraanni Ameerikaadhaa kan du'e lola kanarratti duwwaadhaa jira. 0. Okay? Lola Iiraan ka ammaan tana deemaa jiru kanaa jira akkattiyaan. Kanarratti lolli kuni ammaan tana baatii 4 fudhatee jira jira pirezidaantiin. Okay? Baatii 4 kana keessatti nama 18tu du'ee jechuu jira. Hogguu pirezidaantiin Ameerikaadhaa kana jiru maal jechuu jira isinii fakkaatti? Mee deebisa waan hin ammaan tana isinirraa hime kanarraa pirezidaantiin Ameerikaadhaa maal nuun jechaa jira? Cinaan keessan sheeyxaana dhugaan isinin jaa. Nama du'een isinii jira amma nama du'e isinii mun jookiidha. Ni qofaltanii ani nama du'e isinii. Ijoollee ajaa'ibaa. Bakka isin waa hunda gartee wantoonni laaltan. Akka jookiin laaltan. Nama du'e kan amma laal nama 58,000 nama 36,000 nama 4,600 nama 2,000 nama kana guun isinii moo isin ni qofaltan? Ajaa'iba dhugatti ajaa'iba. Maaltu soba? Warri soba jechaa jirtan maaltu soba? Lakki ani bara qofluma keessan kanaan naa ajaa'ibaa. As keessa gartee namni du'oggoo gartanis ni qofaltan jechuu isiniif taati. Warra gartee akkasitti gammaduu jira. Du'a namaatis. Garuu bara haariyaas ta'uu hin qabdu beeytanii. Anaa maaliif haaree na taati garuu? Isinii waa hundarraa gartee jookii godhu. Amma laal gaa pirezidaantiin ni soba jechuu jirtan warri gartee soba jechaa jirtan maal jechuu jirtan? Du'a hin sodaannu pirezidaantiin okay yaada bareedaa I like yaada san hedduu naa ta'ee jira. Du'a hin sodaannu jechuu jira. Hayyee yaadni biraa ta'u barreessaa. Thank you so much CTN. Baga jiraattee dhiyaadhu. Lolli itti fufuu qabaa jechuu jira. Sanilleen yaada bareedaadha. Okay. Thank you T. Thank you eenyu namni biraa. Sirnansa. TAA, thank you so much. CTN, thank you.
Yadda sirna galatoomii sirna ati Jarman jirta. Maqaa Jarmanii moo Neezerlaandis akkasi barruun Neezerlaandii fi Jarman silaa afaan tokko qabanii na dura waliin laaqamu garuu. Okay. Irreedduun keessan yaada bareedaadha barreessaa jirtan. Okay. Dhugaa Tirampiin ni hiyyibaa ammoo beekaa laal Tirampi poolitishaana. An kana isinii meetiin jira amma duraas. Poolitishaanonni hundinuu ni hiyyiban. Amma warra gartee Abiy dhugaa himajuu jira. No, dhugaa hin himu Abiy. Abiy waan barbaadurratti si amansiisuudha hojiin isaa. Yoo barbaade ni hiyyiba. Yoommoo gartee kataatuuf taate dhugaa sitti himu. Yoo sanis keessaaf hin taane taate konfiyuusii godhuudha hojiin isaa. Isinii galtee? Chaanalli kuni mana barnootaati kuma gartee amma dura isinii himetti. Jawaaris akkasuma. Jawaar amma gartee hogguu kanatti as bahee abaawoo boodaa maali abaawoo daawwitaan agartee kanatti hokkee qabee jala dhaabbatu kana waa hedduun hin dubbisinaa. Garuu laal inninis hijibuu ni danda'a ni hijibaas. Akkasuma sanitti hogguu gartee waan dhugaadhaas isiniimu ta dhugaadhaas gartee ni jirti. Okay? Kana keessa immoo galma isaa san gartee waan barbaadu saniif okay? Namni kun gartee dhagee isaa hojii dhaabbatee akka gartee irra falmuuf hijibuus ni danda'a dhugaa himuus ni danda'a takka immoo konfiyuusiin godhuudha. Okay? Hujii isaanii ta'an hin raamsatina hujii isaaniiti tun hujii poolitishaanotaati. Okay? Ha Jawaar hin tuqini Jawaar maal hin tuqe hoo Jawaar ani dhugaan isinii himu jira isin qabbanaa agartee ani dhugaan isinii himu jira. Mana kanatti yaada Jawaaris ni deeggarra ni deeggarra. Yaada mootummaatis ni qabanyaaf yaada warra gaara keessa jirus ni qabanyaaf akkasinuuti. Okay? Namayyuu ija wal qixaatiin ilaalla. Garuu immoo poolitishaanota isaan akkasitti gartee bara. Booda nukki jibee jettaniititi ifumaaf gartee qubeef nyaachuuf teessan akka gartee akkas hin taaneef isinitti himu jira. Okay? Nukki jibee jettanii booda quba nyaatina. Okay, waan inni gartee isinii himu irratti yaada isaa san gartee yoo ka deeggartan taate dhugaan deeggara. Okay? Dhugaadhaan deeggara. Garuu immoo wanta hin ta'ina girri isaa hin ta'ina. Okay? So dubbii teenyatti achi deebinaa dhageeffadhaa. Pirezidantiin Ameerikaadhaa wanni inni jechaa jiru. Okay? Wanni inni jechaa jiru isin irreedduun keessa wanni babarreessan waan gaarii. Garuu wanni inni jechaa jiru lola amma duraa kana irra hedduu isaa amata dheeraa irra turre nama hedduutu irra du'e. Tanaafuu jechuun jira. Lolli kuni gana ammaan tana eegalamu jira. Nuti amma dura gartee baatii keessa jirra. Namni du'elleen nama waa xiqqoo akka gartee dachiidhaa fi samii tanarratti gartee waraanni Ameerikaadhaa hedduu dhumetti gartee hin iyyinaadhaa jechuun jira. Isinii galtee hin iyyinaadhaa iyyitanii gartee nu rakkinaadhaa je'eeti gartee warra isa qeequ jechuun isaaf saniifi deebii deebisu jira. Okay? Maaliif waa hunda keessatti gartee isin lolli amma duraa dilli kunu gartee nama hanqa kanaatu irra du'e amata dhiira kana dila kana gartee irra dabarsine keenya kuni baatii 4 qofa. Okay? Obsaan gartee nu hordofaadhaa takkaa gartee nu amanaadhaa waan godhaa jirru kanarratti jechuu jira. Okay? Garuu immoo kuni fudhataman qabu. Akkamitti fudhataman qabne yoo kanaan jettan taate warra gartee poolii warra hojjetuutu jira Ameerikaa tana keessa. Pooliin tuni yaada ummataati ilaalti. Ummanni biyya tanaa yaadni isaanii gartee waa'ee lola kanarratti garam jiraafaa ilaalti. Takka gartee ummanni biyya tanaa pirezidaantiif eenyufaa filachuudha ta'an yaanii gartee akkasii poolii godhan. Kanarratti pooliin ammaan tana torbaan kana godhan akka jettutti ummanni biyya tanaa harka 100 harki 70
lola kana dura dhaabbataniidha. Lola kana hin fadan. Okay? Harka 30 qofaatutu lola kana akka gartee pirezidaantiin godhaa jiru kana jaalatee jira jechaa jira. Harka 30. Okay? So pirezidaantiin gaa hogguu gartee harki 70 lola kana hin jaalanne inni gartee kunoo istaatiin amma akka isin hime tana gartee tanafaa as baaseeti tanaan gartee ummata wanta godhuu barbaada. Ummanni gartee akka isa jala deemu takka akka isa amanu godhuu barbaada. Okay? Garuu eeguma lolli kun eegalameewu sagaleen ummata lola kana dura dhaabbachuu jirti. Biyya tana guututti. Okay? No, 30% is not too much. Compared to 70%, 30% is low. Okay? Usually, yeroo hedduu wanni ta'u hoggaa gartee lolli eegalame booda sagaleen ummataa tuni gara gartee lola kana deeggaruutti achisiitti. Okay? Amma immoo akkasii miti. Amma gartee hogguu lolli kun dura eegalamu toora gartee dhibbeentaa 44 akkas fa'aa turan. Amma bar guyyaa irraa deeggarsa dhabaa deemu jiran lola kanaaf jechuudha. Okay? Deeggarsa dhabaati. Oh, you're saying 10%? Look, ani gartee poolii miidiyaaleen garagaraa miidiyaa gurguddaatu baase pooluma isaan baasan irraa hin jechuu jira. You can say 90%. I have no problem with that. But the poll that's done by NBC and CNN says 30-70. Okay? There's also a poll that's done by Fox News. Medium magarte sila Trump deeggaru kana. Okay? Fox News is akka jiranitti toora gartee dhibbeentaa 27 warra lola deeggaru. Warri immoo lolan deeggarre 73 jaaniiti jiran. Okay? Ani sanumarraa naasoo jira malee. You know, from feeling standpoint, yeah, you can say probably 90%. Okay? Garuu 90% uummata kalleen jijjiirtu. Warri gartee waa jijjiiru koongiresiidha. Koongiresiin ammoo akkaataa gartee uummanni itti jiru kana laalaniiti yaada isaanii tolfachaa deeman isaanis. Okay? Yaanni isaanii irra hedduun gartee amma koongiresiin keessa jiru. So koongiresii keessa amma yaa'ii inseentee jirti. Yaanni gartee koongiresiitu akka duraanii sanitti gartee lola cinaan jiran tanaafi arraan tana gartee itti gaafatamaa waraana Ameerikaadhaa yaamanii gaaffiidhaan isa kana qeeqaa jiran. Gaaffii jajjabduu isa gaafachaa maaliif gartee waraanni keenya akkanatti du'aa ati gartee qophii gaarii hin goone istiraateejii lola kanarratti hin qabdanii lola kana gisee feetan kaaftanii gisee feetan dhaabdanii hoggumee gartee waliigaltee gootanii jirtanii maaliif waliigaltee san hin kabajinaadhaa jedhanii waa hedduu gaafachaa jiran. Kana gubbaarraan horii gartee biiliyoona 300 ol barbaannaa yaanitti gaa isaanis koongiresi maali waraanninis gaafachaa jira. So koongiresiin gartee gaaffii tana hunda gaafachuudhaaf mirga qaba. Akkanumatti gartee horii kana hin kennaniif. Isin galtee? Oh my God. Okay, breaking news in sini malagi pada. Qopheessitanii? Qopheessitanii? Breaking news in sini. Inuma breaking news lamaan isinii mutaa. Okay, breaking news in ammaan tana gabbee akka jettutti waraanni Iiraan ayilaandii Kuwait tan gartee buubiyaan jaaniin buubiyaan haleelanii raadaara waraana Ameerikaadhaa achi gubbaarra jiru barbadeessaniiti jiran galgala kana ammaan tana gabbaasan daqiiqaa 27 kana. Okay? Reefu guyyaa kana kun live irra ture isin hime miti. Bikka gartee raadaaronni adda addaa jiru kana hunda gartee diigaa jiraniin isin jedhe. Joordan irraa eegalanii Kuwait, Bahareen kan hunda gartee bikka Ameerikaan raadaarota kana gartee keessattuu raadaarota kan early warning kajaaniin kan gartee
hogguu misaayilonni bikka takka irraa ka'ee daddafee waraana Ameerikaatti himu akka gartee dha'uu danda'aniif. Takka sanii tan lamadaa breaking news lamadaa dhageeffadhaa tana isin himeetiin jira ittiin breaking news lamadaatiin isin himaa waan ajaa'ibaatu deemaa jira lolli bara hin dhaabbanne beekaa. Breaking news lamada Prime Minister tichi Great Britain kan UK da Andrew Burnham kajani kan kale angoo fudhate san ammaan tana ibsa baaseeti jira akka gartee ibsa isaatti mootummaan United Kingdom American airportii waraana itti fayyadamanii tan gartee Ingiliz keessa jirtu itti fayyadamuudhaan Ingiliz bikka biraatti jirtu jechuudha gabaabinatti akka Iiraan haleeluu danda'an itti dhiifnaa jee ibsa baaseeti jira. This is breaking news. Kanarratti wanti qota kaan isin hima Prime Minister ticha England Hamad Durasan agartee torban dabre angoro toreni adattanii miti Starmer khajaanin Starmer khana jara gartee nama wajjin haasawaa ture khaniin isinii manatti fakkaattu garuu Starmer gartee wanni itti hojiirraa ari'ame waan Trump hojjechuu dideefi mootummaa Ameerikaa tanaa wajjin hojjechuu waan dideefi hojiirraa ari'ame. American dilaqana gartee humna qabdii jettanii faa gartee gaafachuu ni dandeessan. American humna ni qabdi, yes. American humnootan gartee biyyootan dhihaa kana warra gartee waan American hin jenneen hin goone hojiirraa ni ari'an. Biyyootan biraa akkam godhan. Biyyootan biraa akkam godhan. Mootummaa isaanii fonqolchan. Ni ajjeesan waa hundu godhan biyyootan kana qadiyaa kana gartee wajjin hojjechuu didan nageetti jaaniiti hojiirraa ari'an. Starmer waan gartee Trump wajjin hojjechuu didee Starmer bar eeguma Trump aangoo fudhatee dhufee miti. So akkuma gartee Prime Minister Canadaadhaa hojiirraa ari'anitti warreen biraatis Chancellor ticha Germanyis ni adattaniimi. Jarreen kun hundinuu yaada tokkorratti gartee Prezidantii Ameerikaatii wajjin akka hojjetan akka gartee wal sinkitan wal keessa seenanii waliin hojjetan warra gartee yaada akkasii san gaggeessanii jechuudha. Yaanni san gartee yoo ta'uu didee mootummaan hojiirraa ari'an. Inuma biyyoottan takka takkatti inuma gartee self confidence waan adda addaa godhaniitu jira. Sagaleen ni jirti? Sagaleen hin jirtu? Ilma sagaleen ni jirti? Ni dhageessanii? Sagalee xiyyaa tokko sagaleen hin jirtu yaa waleenuu neetworkii ta'eetitu rakkoo qaba. So mootummaan reefuun tana itti gaafatamaa waraana Ameerikaadhaa koongiresii wajjin gaafii deebii godhaa ture jeetiin isin himaa ture. Sanirratti oduu ammaan tana gartee gabbaate irraa isin himaa. Akka gartee ibsa isaatti itti gaafatamaa waraana Ameerikaadhaa Pete Hegseth akka gartee koongiresiidhaan reefuun tana jeetti lola ammaan tana nuu fi Iraan jidduutti gaggeeffamaa jiru kanarratti nuti akka gartee barbaannutti uggurrii bahararrattis itti goonee akkasumatti lafarratti illee bikka adda addaa gartee haleelaati jirra. San qofallee odoon taane
markaboota warra Iiraanii fi dooniilee isaanii ta waraanaatis ta meeshaatis ta gaazaatis akka malee gartee haleellee bahara keessa gannaqaati jirra. Kanarratti injifannoo gurguddoo galmeessaati jirra jechuudhaani gabaasa godheefii jira. Akkasuma sanitti lolli kuni ammaan tana akka gartee eegee eegalamee fi as gidduutti yoo xiqqaate doolaara biliyoona 37 fi tuqaashan irra baafneeti jirraa jechaa jira. Okay? Eega lolli kun eegalame jechuudha. Baatii gartee Febraarii dhumarrattii fi ilaa hanqaarraatti doolaara biliyoona 37 fi tuqaashan. Okay? Akkasumatti itti aansuudhaan yaadota gargaraa hedduurraa haasa'e itti aansuudhaan okay. Tana obboleessi keessan amma dura isin himeeti ture garuu immoo dhageeffadha. Itti gaafatamaa waraana Ameerikaadhaa akka jirutti lola kana ilaalchisee mootummaan Raashaatii fi Chaayinaadhaa Iiraan haalaanii gargaaraa jiranii. Keessattuu meeshaalee waraanaa kannuu fi teekinooloojii adda addaatiin akkasumatti gartee koordineetii bikka gartee waraanonni keenya jiru isaaniif isaan agarsiisuudhaan akka nuti gartee haleelamnu godhuudhaanii akka malee gargaaraa jiranii. Kana qofallee odoo hin taane gaaza isaaniitis irraa bitachuudhaan takka immoo gaaza isaaniitis gurguruudhaanis isaan kana gargaaraati jiranii. Jeetii odeessaa jira. Achitti hin dhaabbattu dubbiin waa hedduu jira keessa achitti hin dhaabbatu. Itti aansuudhaan akka inni jirutti Trump akka malee faarfamuudha qaba. Trump hojii ajaa'ibaati gartee galmeessaa jira. Keessattuu warreen gartee shororkeessitoota ta'an akka niikulara hin qabaanne irratti hojjechaati jira. Kuni gartee hojii biyyootan hundaafuu akka galataatti gartee laalamuu qabdu. Tanaafuu pirezidantii keenya namayyuu gartee faarsuudha qaba jeetii odeessaa jira. Isiniif intiidhaa? Akkam jettan? Moo isiniif ga'ee jira tun? Protesters disrupted him. What did he do? I mean, what did they do? They interrupted him not to speak or to speak. They're probably saying it's still illegal war, right? Akkam jetta? Itti aansuudhaan isumatti gaa amallee isumaatu haasa'u jira. Itti aansuudhaan akka gartee inni jirutti akka jirutti gaa uggurri nuti Iiraan irra gaggeessaa jirru kuni haalaan Iiraan rakkisaati jira. Inumaatu akka gartee isaan hafuura baafachuu hin dandeenyetti akka isaan waan barbaadan arkachuu hin dandeenyetti waa gurgurachuu isaataatu waa bitachuu isaataatu inumaatu gartee daldalallee akka gaggeeffachuu hin dandeenyetti kana qofallee odoo hin taane nuti hujii boonsaa hojjechuu jirra asirrattillee hin dhaabnu daranuuti gartee jabaannee itti fufnaa jechaa jira. Okay? Jabeessineeti gartee itti fufnaa jechaa jira jechuudha. Oh, okay. Arkeetiin jira yeelaa dhageeffadhaa. One-off supplementals. Ni dhageessanii mi? We will have order in the hearing room. Mr. Secretary, please proceed. Collectively, the budget proposals submitted under President Trump follow a simple logic.
violence that the Capitol Police lola keessaniin ijoolleedha ajjeesaa jirtanii lola ijoollee fixuu kana dhaabuu qabdanii jaaniiti gartee warreen lola dura dhaabbatu yeroo inni haasa'u akkasitti gartee isa kana wanta godhaa jiran jeeqaa jiran protestii itti godhaa jiran jechuudha akkasitti gaatan koomitee gartee gaggeessitu senetartittiin jidduutti gartee dhaabdeeti akka security'n warra gartee ichi rabshaa godhu kana keessaa gabbaasan godhaa jirti jechuudha. Oromeesseetiin jira warri dhageenye Oromeessuutiin jira. Namni gartee warreen lola dura dhaabbatu warreen dura dhaabbatu keessattuu gartee bika kanaa kana dhufaniiti gartee akkuma nama daawwatutti ol seenanii ta'anii akkasitti yogguu gartee inni haasa'u eegale booda lallabbii isaanii gartee takkaa'u gartee himannaa isaanii takkaa'u yaada isaanii gartee akka kaameraa fi wanni hundinuu qabutti irraa sodaa takka malee gaggeessan security'n qabdeeti gabbaafti yoo gartee keessaan didan taates niiti jarri kun gartee irraan kaayyannee hidhaarraayis numa ba'an jechuudha. Okay? Okay. Oduu ajaa'ibaa takkaan isinii hima. Oduu ajaa'ibaa ammaan tana tarreefuun tana gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa jechaa jiru. Guyyaa kana yeroon laayivii ture Ameerikaadhaa fi warri nigoosheetoroonni takkaa dippiloomaatonni kan Ameerikaa bakka bu'anii fi Paakistaanii fi warri Iraan marii Islaamabaaditti gaggeessaa jiranii jeetitiin isinii himaa ture tana ni yaadattan jeetiin abdadhaa. Pirezidantiin Ameerikaadhaa akka jechaa jirutti mootummaan Iraan akka malee gartee akka malee rakkoo hamtuu keessa galaniiti akka lola kana dhaabnu nu kadhachaa jiranii jechaa jira. Dhageessanii warri Iraan haalaan gartee desperate ta'aniiti akka gartee nuti lola kana dhaabnu nu kadhachaa jiranii. Okay? Inumaatu lola kana dhaabaatiin nu wajji marii godhaadhaa. Nuti gartee lola kana barbaannu jedhanii nu kadhachuu jiranii. Okay? Nuti garuu immoo lola kana gartee jabaanneeti isaan irratti gartee gaggeessuudhaaf deemnaa je'eeti gartee reefuun tana miidiyaadhaaf ibsa godhee jira jedhaniiti odeessaa jiran. Akkana jettuun dubbitan. Amma dubbiin tuni soba jettanii warri isin warri mana keessa jirtan amma dubbiin tuni sobaa jettanii ni amantanii. Pirezidaantiin waan jechaa jiru kana. Warri Iraan akka jechaa jiranitti Ameerikaan nu wajji marii godhuu qabdi jedhanii kadhachaa jiranii. Okay? Amma yeroo gabaabduu booda ni ilaaltan booda gartee hogguu warri Iraan oduu tan arkan dafaniiti irraa barreessan amma gaa isaan wallanuu maaliif nuti gartee kadhachaa hin jirru pirezidaantiin maraateeti gartee waan akkanaa barreessaa jira jedhanii gartee ifii isaaniitiif as bahanii gartee deebii itti godhuudhaaf ta'an. Dhugaan isiniin jaabehaa. Warri Iraan poolitikummaan gartee isaan taphachaa jiranu hogguu gartee Tiraamp akkanatti waa itti fayyadamu kana garuu beekaa wanni gartee pirezidaantiin Ameerikaa akkana jechaa jiruufis fiicharii gartee fiicharii qaqqabuu barbaada. Okay? Fiicharii Gaazaa istaakii gartee akkuma amma duratti gartee godhaa ture san torbaan hogguu gartee daldalli baname nagee haasawaa jeetiin amma dura isin himaa ture trendii sanii yaadattanii miti. Isniin aladarraa ilaa hanga gartee guyyaa kamisaa pirezidaantii waa'ee nagayaa qofarraa haasawaa marii godhu jirraa Iraan akkana nu kadhachaa jiranii jinni jeetee haasawaa. Yeroo tana gaazni gartee kan duraan ol keessan gabboo gaaza gartee kan gurguranii miti. Crude oilin gaazni gartee kan hin xaliilafamin san gatiisaatu gabboo. Hogguu khamisni dhufe pirezidaantiin gara lolaatti haasawaa eegala. Khamisaa fi jimmata gidduutti gaazni mas ol ka'a. Sabtii daranuuti ol ka'a haleellaan ni jabaatti jechuu yeroo sanitti. Sani jechuun immoo wanni gartee ammaan tana inni gartee godhaa jiru sanitti deebi'uu jira. Okay?
Imaraata guyyaa lama dhugamoo lakki Trump amma haasoo eegalee miti haasoo gartee nagayaa akkana jechuun mariidha gaggeessaa jiranii beekaa. Okay? Mariin deemaa jirti. Mariin bar guyyaa kurnan dabre kana keessa deemu jirti. Garuu warri Iraanis gartee ta'amma duraatutu nu galtee jirti. Duraanuu bar odoo isaan gartee lolaaf qophaa'u jiran odoo agarruuti walii galtee waliin goonee jechaa jiran. Okay? Haasoo inni gartee guyyaa kaleedhaa abbaa saragachiidhaa gadhiise san achi keessatti haasaweeti jira. Nuti akka isaan yeroo gartee walii galteedhaaf hojjechaa jirru san yeroo marii godhaa jirru san akka isaan lola gartee marsaa tanaaf qophaa'aa jiran ni beeynaa jee. Okay? Odoo beeynuun nuutis gartee akkasitti meeshaa teenya lafan keenye jee. Nuutis qophii teenya itti fufneeti jirra. Isaanis akka gartee qophii godhaa jiran ni beeynaa jee. Tanaafi gartee dippiloomaatiidhaafis shaansii haaqanii keessattuu gartee gareeleen adda addaa waan itti nu kadhataniif jecha dippiloomaasiidhaafis shaansii haaqanii jenneeti hojjechaa jirraadha. Okay? Ammoo wanni guddoon takka tan gartee amma durallee warri Iraanilleen asitti as baaniin dubbatiin takka carraa gartee waliigaltee Ameerikaa hojii godhan kana keessatti yoo dhugaa dubbanne warri Iraanis akka malee irraa faayidawaniiti jiran. Kana gaa akkamitti Jamaal jettanii gaaffii gaafachuu dandeessan. Warri Iraan akka malee gartee irraa faayidawaniiti jiran. Takka sanii Ameerikaanis irraa faayidawteeti jirti. Waliigalteen tuni gara lachuutu isaan qofallee odoo hin taane biyyoottan Arabaa kanallee faayideessiteeti jirti. Okay? Waliigalteen hin kabajamin tun jechuudha. Okay? Waliigalteen Hormuzii tan gartee qabxii shanii san Switzerlanditti godhanii mamallatteessan san biyyoottan Arabaatii fi warra lolarra jiruu fi warra lolarra hin jirre hundaa gartee akka irraa fayyadaman gootee jirti. Akkamitti yoo jettan dursoo Iraan torbaan sadii oliif gaaza isaanii gartee magaalaa irratti gurgurachuu bira dabraniiti gaaza isaanii dhibbeentaa 20 ol kaasaniiti gurgurachaa turan. Gatii gaaza magaalaa odoon taane gaaza magaalaa irra jirurraa ol kaasanii dhibbeentaa 20% itti hidhaaniiti gurgurachaa turan. Okay? Gidduu torbaan sadeen kana keessatti yeroo san akka malee gaaza gurguratanii jiran. Inumaatu bikka takkatti fa'aa namni gartee gaaza bitatu innaa hoddommina keessa warra gartee dhibbeentaa 20 ol kafaluu barbaaduufiitu ture. So karaa sanitti qacellotti gartee horii guddaa irraa harkatanii itti fayyadaman ammaas laal wanni beeytan gurgurachuu bira odoon taane maallaqa san akka jirutti fudhatan akka duraanii odoon taane akka duraanitti duraan gartee gaaza yoo gurguratan gatii rakashatti gurguran jidduu gartee qaqqabbiin irra jirtu kana gaaza isaanii warri irraa bitu takka gartee Raashaadha takka ammoo Chaayinaafaatu irraa bita. Isaan lachuutu gatii haalaan rakashaatti irraa bitan gatii magaalaa gaditti. Okay? Because Raashaanis gaaza isaanii kana isaanirraa bitteeti gurguratti magaalaa irratti isaanumarraa bittee magaalaa gurgurti akka magaalaatti yoo gurgurte tirfii harkattii jechuudha. Bar poolitikaan addunyaadhaa beekaa hedduu waliin laaqeedha. Warruma gartee si hojii saayibaa kanaatutu sirraas fayyadama akkasitti deemti dubbiin. Jarri kun hundinuu daldalaatu waliif fida. Okay? Chaayinaan ifiifuu garteen itti haajaman gaaza kana hin gurguranii garuu immoo haalaanii bitatan. Eenyurraa bitatan Iraanirraa gaaza rakishaa jechuudha. Okay? Kana keessatti gaa hogguu gurguran san akka duraanitti gartee maallaqni jiraan isaaniif hin deebi'u. Okay? Hogguu gartee amma gaaza Chaayinaa gurguran horii gartee gaaza itti gurguramu kana gara meeshaadhaatti Chaayinaarraa bitatan. Meeshatti gartee Chaayinaan jijjiirteefiti kanitiif maaliif waan gartee doolaar itti fayyadamutti hin jirreef jecha Iraan rakkoo keessa turte. Saniifuu gaaza gartee Chaayinaa gurgurtu meeshaadhaanii Chaayinaan kafaltiif walqixa gartee meeshaadhaa jechuudha. Raashaanis akkasuma sanitti gartee walqixa meeshaadhaatiin Iraaniif gartee kafaluu turte. Boodarra maal godhan isaan lachuutu yoo yaadattan horii biyyoota lameenuu fudhachuu eegalan. Doolaara waan hin taane doolaara gartee ni dhiisanii mire. Iraanis horii Raashaadhaa fudhachuu eegalte.
Chaayinaanis horii Chaayinaatiin gartee Iiraaniif kafaluu eegalte. Akkasumas Chaayinaanis horii Iiraan maallaqa Iiraan kana gartee fudhachuu eegalan. Okay? So akkasitti gartee hojjechaa turan. San keessa gartee amma gaa gidduu gartee mootummaan Ameerikaadhaa hayyee walii galtee goone jaanii gartee hogguu Hormuz kana banan Ameerikaan ifiifuu gaazni kun akka magaalaarra dhiyaatu barbaaddi. Maaliif biyyattii hundinuu gartee rakkoo keessa jirti. Biyyattii hundinuu Tirampii bilbiltee gartee rakkoo isaanii himataa jiran san qofa loodoon taane Ameerikaan mataa isiitu gaaza barbaaddi. Okay? Hanqa san keessatti gaa namayyuu gartee gaaza kana wal jalaa bitata. Tanaaf gartee Iiraan gaaza isaanii innaa magaalaa irratti gartee qaala'uu bira dabre 20% magaalaa olitti gurgurachaa turan. Ameerikaanis hanqa kana gartee gaaza fudhatte jechuudha. Biyyoottan Arabaa kunis yeroo tana gaaza gurguratan jechuudha. Isin galtee amma dubbiin tana keessa gartee namayyuu hundinuu gartee irraa fayyadamaniiti turan. Amma gaaguu gartee lolatti as deebi'an kana Iiraan gartee uggurrii godhu jirti mire akkasumas Ameerikaanis gartee uggurrii godhuudhaaf hojjechaa jiran. Isaanis gartee eegalaniiti jiran. Dooniileen dilli gartee gaazaan amma silaa deemuudhaaf deemtu hundinuu dhawamu jirti. Arra guyyaaraan tanaa doonii lama oliitu dhawame. Inumaatu gartee mee doonii tan doonii tana keessa tanaa ajaa'ibsittee jira. Ta warra gartee wantaa tanaa isin garsiisa. Tanuma warra Suudii tana. Waan ajaa'ibaati warri Yamanii fi warri Yaman kun wanni isaan godhaa jiran. Okay. Reefuun tana odurra turre warri Huutiidha dooniilee gaazaa fi meeshaadhaan reessiirra deemtee akkasitti gartee Baabul Mandaab dabaruudhaaf deemtu. Keessattuu tan gartee Suudi Arabiyaadhaaf daldalaan olii gad deemu jirtu. Akka daddaftanii duuba deebitanii yoo gartee poortii Suudi Arabiyaadhaa deetan isin haleellaa jedhaniiti iimeelii erganii turaniin isin ni yaadattaniimi. Achi booda gartee dooniileen hedduun tan gartee silaa Suudi Arabiyaa deemtu hogguu gartee dhaamsa san harkatan kunoo laala akka gartan kanatti if duuba deebi'aniiti karaa Suez kanaalitti ol deebi'u jiran karaa Ijiptitti jechuudha. Okay? Laala mala doonii takka qofaa miti beekaa. Tunis doonii takka, tunis dooniidha, tunis dooniidha, tunis dooniidha. Hundinuu gartee dooniilee gurguddoo adda addaati. Laal bikka silaa Suudi Arabiyaa dhufan Suudi Arabiyaa irraa odoochi hin geenye gartee cirraa shirjaaniiti deebi'u jiran jechuudha. Karaa eessatti Suez kanaalitti ol deebi'u jiran. Ijipti gama gubbaa jechuudha. Kana warri Suudi Arabiyaa jirtan waa hedduutu isinii qaala'uudhaa ta'a. Meeshaadha waa hundumaa gartee qaala'uudhaaf ta'e yoo daddafanii warri gartee jidduutti waa laalu dippiloomaatonni gartee walitti seenanii akkasitti walitti araarsan malee waa hedduutu qaala'uudhaa ta'a Suudi Arabiyaa keessa. Sanuti qoodhaami. Warri Huutiidhaa wanni isaan jechaa jiran uggurrii Suudi Arabiyaan nurra keesse tana nutis cabsuu qabnaadhaa jechaa jiran. Uggurriin Suudi Arabiyaan irra keesse maali? Xayyaaronni gartee dheengadda isinii himeetu ture. Xayyaaronni kan daldalaatii fi gartee commercial planein akka gartee magaalaa sanaa tan hin qubanne akka gartee Yaman hin deemne Suudi Arabiyaan yeroo dheertuudhaaf godhaa turte. So san gartee jijjiiruu barbaadan. Xiqqoo deemii akkam jechuudha afaan malee haasa'u jirta. Taaptaa godha harka keessaniin koppii linkii godhaa sheer godhaa warri amma dhufaa jirtan dhiyaadhaa.
nagee eeysa baata. Biyyootti jiddu galeessa baatuni bara haalaanii waliin laaqamuudhaa deemti beer. Shakkiin godhina. Okay. Breaking news. Taniin ammaan tan isinii muka caloo dhageeffadhaadha. Warreen manguddoo ta'an miidiyeetoroonni jechuudha. Miidiyeetoroonni Yaman kan Pakistan kan gartee Ameerikaa fi Iiraan gidduutti hojjechaa jiran deebii warra Iiraan irraa eeggachaa jiranii waa'ee emergency ceasefire guyyaa 10 kanarratti. Okay? Diplomaatonni Iiraanis dhaqaniiti jiran Pakistan garuu immoo deebii hin kennineef. Marii guyyaa kana godhaa turanii isinii miti galgala kana eegalanii isiniin jee reefoo gullaa ifra ture. Marii san godhanii ammallee humaata akka irratti waliin galle garuu immoo miidiyeetoroonni gartee takaa'uu manguddoon warra Pakistan akka jechaa jiranitti ammallee gartee deebii takkallee hin arganne garuu immoo deebii eeggachaa jirra jedhaniiti odeessaa jiran. Okay? Okay, tanaatani jidduu let's see. Okay, tanaatani jidduu guyyaa kaleedhaa oduu takkaan isinii hima. Guyyaa kaleedhaa waan ajaa'ibaa takkaatu ta'e guyyaa sabtiidha. Sabtii diplomaatota warra Firaansii kan taaptaap godhaa keessanii wanni hunda galtee jirti. Diplomaatota warra Firaansii kan Iiraan keessa jiran magaalaa Teeraanitti dhaabbanni nageenya warreen nagee eegan kan biyya Iiraan diplomaatota warra Firaansii lama qabaniitu turanii qabanii gaaffii waan isaan itti jiranii fi walleenuu wayii godhuu turanii sanirra qabaniiti gartee gaaffiidhaan karaa biiroo isaanii geessanii achitti eega gartee sa'a lama ol gaaffii itti hoddommeessan booda gadhiisaniitu turan. Sanirratti mootummaan Firaans ambaasaadara Iiraan kan Paaris jiru yaamanii dubbisaniitu turan. Maaliif gartee diplomaatota keenya nurraa qaqqabdanii jechuudhaa fi rakkoo gartee qabamte achi taate jechuu sanirratti. Dubbiin tuni haalaan gartee oowwuu keessa reefuun tana ministeerri haajaa alaa kan biyya Firaansii fi kan biyya Iiraan bilbilaan walii bilbilaniiti haasawaa turanii inumaatu gartee haasawni isaanii rakkoo dheengadda taate qofa irratti odoo hin xumuramin haalaataa gartee naannoo Hormuz kana furmaata itti godhanii fi akkasuma sanitti karaa dippiloomaasiitiin waliin hojjechuu irratti akka jabaatanii itti fufan irratti gartee walii galaniiti jiranii. Keessattuu rakkoon gartee tan dheengadda taate san furmaata akka akkattu irratti warri Iiraanis aaddii warra Firaansiif galaniiti jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Tuni waan ajaa'ibaati yeroo takka wanti xixiqqoon akkanaatu hin taateeti gara olitti gartee diplomaatonni gurguddaan marii rakkoo biraa irratti illee haasa'uun jechuudha. Tuni a good development gammachuuti irraa san gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Tanaatani jidduu reefuun tanallee kun akkuma na duuba gartan kanatti waraanni Iiraan akka jechaa jiranitti naannoo karaa kaaba Iiraan naannoo gartee Azerbaaijaanitti dhiyaattu naannoo sanitti kutaa Azerbaijaan jedhamutu jira. Kutaa sanitti diroona warra diina keenyaa jedhanii jiranii Ameerikaa fi warra Israa'el katees diroona dhoowinee buufneeti jirra. Diroonni san kan gartee mootummaan Ameerikaadhaa tolchite jedhanii kan akkanatti gartee siiriyal nambarii isaatiif waa hunda qaama isaatis kan dhoomee caccabee garsiisaati jiranii. Sanis gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuu irratti gartee wanta kataniin isinimuu fedhuutu jira. Wanni tunis maal seetan?
Akkuma gartee na duuba gartan kanatti xayyaarri Ameerikaadha. Xayyaarri kuni asuma Ameerikaarraa meeshaalee waraanaa hedduu fe'eeti gara gartee jiddu galeessa bahaa dhaqee jira. Akkaataan gartee xayyaarri kun itti deemeetu nama hedduu ajaa'ibisaa ture. Xayyaarri san Ameerikaarraa eega ka'ee gartee bahara gubbaarratti ol bahe booda transpondera isaa takka gartee GPS isaa cufeeti deemaa ture. Eega gartee deemee booda kunoo eega gartee bikka kana dhufe inni gartanii laayinni bikka irraa eegalu. Eega hulaa gartee bahara Izraelitti dhiyaate. Achitti gartee itti qabsiisee eega san booda gaa deemee eessa dhaqa seetan Joordan dhaqeeti gartee achi bu'aa. Achi kunoo laal inni gartanii akka jinni jiru yoo gartee isiniif mul'ate asiin akkasitti dhufeeti shirjee Joordanitti gartee airportii waraanaa Ameerikaadhaatti dhaqee achitti meeshaa buusaa jira. Akka gartee oduun jechaa jirtutti meeshaaleen tuni meeshaa waraanaati. Boombii fi waa hedduu keessa jira jechuudha. Tanas dhageeya. Okay. Itti aansuudhaan let's see. So reefuun tana biyya Hindii keessa lola hiriira ajaa'ibaatu gartee ka'ee jira jeetiin isin himaa jira. Dura dursoo hiriirri kun gartee kan ka'eef warra paartii oppositionidhaatutu hiriira kana eegale. Paartii gartee morkattoota warra PGPdhaan wal falmu jechuudha. Paarlaamaa keessa warra jiru. Wanni gartee ammaan tana yaa'iin tuni kaateef dura dursoo qormaata kutaa 12 fi kan yuunivarsiidhaa kan bara kanaa biyya Hindii keessatti akka gartee barattoonni barbaachisutti bahaa fi hin jiru. Barattoota hedduutu kufee sababa sanitti gartee hiriirri guddaan falmii addaa ka qabu baqaqeeti jira magaalaa adda addaa keessatti. Kanarratti egaa warreen paarlaamaa keessa jiran warreen paartii biraa ta'an ummata ijoollee gartee hiriira bahaa jirtu kana irratti ida'amaniiti waliin hiriira kana itti fufan. Hiriirri kun nama kumaatama qabu godha. Kumaatama ilmaa gartee miiliyoonota jaan bikka adda addaatti kan bahe hiriira guddaadha kan baqate. Kanarratti mootummaan keessattuu gartee hiriira magaalaa Deliidhaa bikka gartee Prime Ministertichi galu mana isaa duratti jechuudha. Achitti gartee dhaqanii achitti hiriira gaggeessaa turanii kunoo warreen gartee paarlaamaa keessa namtichi kun nama gartee paarlaamaa keessa kursii qabu tokko akkasitti gartee isa kana qofallee miti nama hedduu warra isaa hojii bikka san jiru qaqqabamanii turanii poolisni gartee isaan kana poolisni biyyattiidhaatii fi security'n warreen intelligensiidhaa gartee nama kana gaa hiriira keessatti gartee keessattuu nama paarlaamaa keessa jiru qabuu jechuun hedduu rakkisaadha. Maaliif protection immunity qaban. Okay? Immunitiin isaanii akka gartee mootummaan isaan kana niine maaliif isaan kun gartee warra paarlaamaa keessaati. Garuu kanuma akkasii gartee hiriira kanarratti hirmaattaniiti biyya jeeqaa jirtan jechuudhaan qabamaniiti mana hidhaatti kuchisiisan jechuudha. Footoo gartee as duubatti yoo gartan kun yeroo gartee isaan qaqqabaman makiinaan poolisaas toora kana jirti akkasitti gartee ni gartanii makiinaa hunda keessa naqaniiti gartee akkasitti gara hidhaadhaa deemaa jiraniin jechuudha. Akka gartee oduun adda addaa jechaa jirtutti dubbiin rakkoo barnoota qabxiin dhufuu didduu haa taatu malee there is an underlying issue jechaa jiran. Okay? Rakkoo hamtuutu tan gartee lafatti qaqqabanii jiran. Rakkoo yeroo dheertuudha. Fakkeenyaaf rakkoo hojii dhablee, ikonomii, jireenya qaalawee jiru. Akkasuma sanitti gartee Prime Ministertichi biyyattiidhaa muudiin yeroo dheertuudhaaf rakkoo uummataa kana furmaata itti godhuu dideeti waanuma gartee ifiisaatii fi kaampaanota gurguddaa irratti gartee hojjechaa jira. Kuni jijjiirama barbaada jechuudhaani tan barnootaa tuni ida'annuma taate malee durumaanuu rakkoo hamtuutu jira jaaniiti odeessaa jiranii san gartee akkasitti quba qabaaddaadha isin jechuu barbaada. Oduu itti aantu keessatti akkuma gartee na duuba gartan kanatti mootummaan Ameerikaadhaatii fi mootummaan Donald Trump fi mootummaan Kanadaadhaa guyyaa irraan tanaa lola addaa keessa galaniiti jiran.
guyyaa deengaddaa yeroo gartee walli kaapidaasan Prime Minister ticha Kanadaatii fi Trump oguu wal cinaa dhadhaabbatan waanuma gartee gaarii takka fakkaatti jirre lachuutu gartee akka waliin hojjechuu jiru waliin dhaabbatanii kokkoflan waan akkasii fakkaatti jee isinii himeetiin jira garuu isaan lachuutu waliin fedhanii isiniin jee yoo yaadattan warri gaa yeroo san waliin daawwachaa turre Trumpii fi namtittiin Trumpii fi Prime Minister tichi Kanadaadhaatis waliin fedhan Trumpii fi Prezidantiin Meksikoodhaatis waliin fedhan garuu immoo sababa gartee geeba kanarratti bikka takka turani bikkuma takka ta'anii gartee geeba waliin daawwachaa turan. So arraan tana Prezidantiin Ameerikaadhaa qaqqabbii takka gartee uggurrii ajaa'iba teerifii gartee akka taaksii takkaa'uu mootummaan Ameerikaadhaa mootummaan Kanadaadhaa hogguu gartee Ameerikatti waa gurgurtu. Ameerikaarraa waa bitattu. Okay? Kanarratti galii ol gartee waan adda addaa akka kafalan takkaa'u taaksii akka kafalan okay irratti gartee ajaja dabarsee jira taaksiin isaan kafaluudhaa taantuni dhibbeentaa 50 taatu jeetti gartee reefuun tana Prezidantiin Ameerikaadhaa executive orderiidhaan dubbii tana dabarse so amma gaa wanni tuni gartee jireenya uummata Kanadaadhaatis jeequu warshaalee Kanadaa jeequu inumaatu gartee ikonoomii Kanadaa tana jeequudha jaaniiti akka malee gartee namni hedduun irraa haasawaa jira durumaanuu yaa'ee keessa jiran waa'ee gartee gara ikonoomii irratti ammallee gartee yaa'iin tun yoo yaadattan amata dabre eegaltee arraan tan ammoo yaa'ii addaati gartee Prezidantiin Ameerikaadhaa irratti gaggeessaa jira jechuudha. Akkasitti garaa sanis quba qabaadhadha. Itti aansuudhaan oduun isinii himuu barbaadu takka jira. Dhiiroo waa'ee ispoonsaraa isiniif hin himu kam warri gartee ispoonsara Kanadaadhaaf haadha gahuu barbaaddan yoo jiraattan naa himaa yookiin oduu teenyatti dabarra. Okay, let's see. Okay, uggurrii gartee ammaan tana gartaniif ta warra Saudi Arabiyaadhaatii fi ta Iiraan ta warra Yaman tun duraanuu gartee jiddugaleessi bahaa kuni rakkoo hamtuurra jira. Garuu immoo wanni gartee ammaan tana warri Iiraan warri Huutiidhaa godhuudhaaf deemu kuni daranuuti gartee biyyootan kana gara hamatti gartee achi gaggeessuudhaaf taa'aniiti odeessaa jiran akkuma gartee na duuba gartanitti guyyaa kaleedhaatis magaalaa sanaa keessa hiriira guddaatu ture guyyaa dheengaddaa hiriira waraanaatu ture waraana gartee biyyattiidhaa gabbaasanii nuti gartee lolaaf qophoonnee jirra jaanii akkasitti gartee sodaata akka malee himachaa jiran arraan tana garuu mootummaan waraanni Huutiidhaa waraanni Yaman kuni Yaman jechuun nama dhibaa waraana Huutii yoo jennee irra yaada maaliif Yaman tana keessa mootummaa yoo xiqqaattee mootummaa sadiitu jira. Okay? Maaliif akkasii nan gaafatina akkuma gartee Liibiyaa keessas mootummaan sadii jirtutti Yaman tana keessas mootummaa sadii faatu jira. Waanuma ajaa'ibaati. Garuu warri Huutiidhaa kun gartee Saudi Arabiyaan hiree teenya harkaan qabdu jechaa jiran. Okay? Hiree teenya harkaan qabdu nuutu hiree teenya ifii teenya murteeffataa. Akkasuma sanitti gartee uggurrii nurra kaayan tana yoo isaan hin kaafne taate nutis uggurrii jabduu irra keenya jechuudhaanii gartee waan awaajan ibsa baasan kana itti baasanii jiran. Sanirratti gaa dooniileen amma gara Saudi Arabiyaadhaa dhiyaachaan jirtu jee gartee reefuun tan isin garsiiseetiin jira. Footooleen san gartee inumaatu akka gartee halee jaan qofa odoon taane arraan tan ammoo doonii hunda. Okay? Duraan kalee wanni jechaa turan dooniin Iiraan dooniin warra Saudi Arabiyaadha okay akka gartee Baabal Mandaab keessa hin dabarre jechaa turan kalee arrammoo san fooyyeessaniiti doonummaan takkalleenu akka poortii Saudi Arabiyaadha hin dheeyne jechaa jiran
So kuni garaagarummaa gurguddoodha. Okay? Waan ajaa'ibaati wanni gartee godhaa jiran. Yaman mootummaa sadii qabdi. Duraan 4 turtee amata dabre kana 4 turte. Yeroo gartee yoo yaadattan yeroo Saudi Arabiyaadhaa fi UAE'n wal lolanii waraanni Saudi Arabiyaadhaa bikka gartee waraanni UAE'dhaa jiru. Yaman keessa haleelan takka yoo yaadattan UAE'n sababa san booda gartee meeshaa isaaniitii fi waraana isaanii gurratanii bar Yaman keessa deemanii san booda gartee gareen ta'an san garee biraatti ida'amteeti akkasitti gartee amma sadii deebi'anii jiran. Waraanni tokko mootummaan takka tan gartee internationally biyyootan biraa beekan. Mootummaan takka ta warra Huuziidhaati. Mootummaan ta'an ammoo garee lachuutu wajjin gartee hin jirtu silaa gartee mootummaa gara warra duraan warra United Arab Emirates kanaanii deeggaramaa turte. Okay? Akkasitti adda hiramanii jiran. Liibiyaa keessas akkasuma. Okay. Let's see. Dhumarratti oduu ajaa'ibaa takka taniin isinii himu. Biyya Ukraine keessatti naannoo gartee dhihaatii fi jiddugaleessa mootummaan Raashaadhaa haleellaalee isaan irra gaggeessaniin akka gartee humniti elektirikaa dura gubattee namni gartee korrentii malee jiraatu godhaniiti turan. Dubbiin sana achitti hin dhaabbanne reefuun tana garuu warri Ukrainis haleellaalee gartee adda addaa godhuudhaanii inumaatu gartee humniti elektirikaa akka hin jiraanne bishaanis akka hin jiraanne gaazniinis gartee akka hin jiraanne bikka magaalota gartee Kiriimiyaa jaaniin kutaa Kiriimiyaa jaamu keessa magaalota adda addaatu jira magaalaa guddittii fa'aa waraanni Ukraine haleeluudhaan akkanatti gartee uummata ifa malee dukkana keessa jiraachisaati jiran. Isin galtee dubbiin waraanni kunii fi waraanni Iraanii fi Ameerikaan amma warra gaggeessaa jiran kun waliin fakkaatu. Hogguu gartee amma dubbiin karan deemaa jirti laal. Bikka gartee humna elektirikaa wal jalaa dha'uu, bikka bishaanii dha'uu, gaaza wal dhorkuu wal fakkaataa beekaa lolloon. Laal wal fakkaata haalaan wal fakkaata. Maaliif reefuun tanaa miidiyaaleen akka gabaasaa jiranitti Iraan irra deebiteeti bikka humna elektirikaatii fi bikka bishaanii kan Kuwait keessa jiru haaretti haleelanii jiran jaaniitii odeessaa jiran. Reefuun tana. Egaa reefuun tana kun isin joo lakke sa'a takka dura akkana jechuudha. Okay? Inumaatu akka gartee jechaa jiranitti waraanni gaa Iraan mekanaayizii katee gartee taankii fi waa hunda keessaa qabu gara Kuwait oofaa jiraniin isin hin jeeni yaadattanii mireeku. Maaliif lolaatu gartee lola miilaatu achiin ka'uudhaaf deema jaanii waa yaadaniif jecha waraana hunda gartee akka jirutti gara san oofaa jiran. Okay? Ammoo haleellaaleen gartee isaan warra gaggeessaa jiran kuni wal fakkaatti. So akkasitti gartee quba qabaaddaadha. Okay. Eenyutti xiqqaate eenyutti baanta? Ukraine baanta moo Raashaa baanta? Addanuu baasi. Calla Hormuz banaadhaa miti lakki Hormuz cufamee jira. Raashaan dadhabdee beekii Raashaan tun Ukraine qofaan wal lolutti hin jirtu. Okay? Maqaatu Ukraine malee Raashaan Ameerikaa fi Yurooppii guutuudhaan wal lolaa jirti. Akkasii quba qabaaddo. Nuti wani taanu waa'ee galaana diimaa irratti
Dhugaan siin jaa ani ejjennoon tiyyata galaana diimaadha ejjennoo ifaati. Akka gartee warreen garagaraa warreen gartee politiishaanota ta'uu barbaadanitti kanarratti gartee olii gadi hin jiru. Galaana diimaa duraanis galaanni diimaan keenya ammas galaanni diimaan keenya. Akkaataan gartee Itoophiyaan keessa jirtu galaana diimaarraa hafuun numan taane. Okay? Namni fedhe haa jaalatu, namni fedhe haa jibbu, nuti gartee yoo danda'anii afaan nagayaatiin galaana diimaa keenya nuu kannan ni fudhannu. Yoommoo kan nuun kennine taate Ijjibtii miti Eertiraa dhiisaa Eertiraarraa haasootu hin jiru. Ijjibtii miti namni fedhee gartee waa'ee galaana diimaa irratti nu dhorkuu hin danda'an. Okay? Ejjennoon tiyyataan. So mootummaan fedhe gartee ta'e Itoophiyaadhaa galaana diimaa yoo adeemsisu taate irratti hojjetu taate deeggarsa guddaa argachuu ta'es uummatarraa. Akkuma beekanitti biltiginnaan chaanala kana gartee jala taanii dhageeffatan. Guyyaa kana isin himeetiin jira. Waan hin gartee ani jechaa ture san hojiirra oolchaniiti jiran. Ammaasis galaana diimaadhaa gartee xiyyeeffannaadhaan jarjara odoon taane irratti gartee hojjetanii istiraateejii barbaachisu irratti waraanas gartee qopheessanii yoo waraana barbaachises yoo gartee karaa nagayaatiin. Okay? Amma fakkeenyaaf bar bulchaan Eertiraa afaan ibsoba malee ummata Eertiraatii fi ummata Itoophiyaa jidduu garaagarummaan takka illee hin jirtu. Garuu silaa biyyattii san akka biraatti gartee guddisuu ni danda'an. Silaa gartee nuti Itoophiyaa hojii waan takka illee rakkoon qabnu Itoophiyaa isinis gartee poortii akka fedhanitti itti fayyadama. Waan nuu kafaltan gartee kafala rakkoon takka hin jirtu. Bar laal fundamentally politika Itoophiyaa irratti fundamentally hogguu haasofnu. Okay? Warreen reactionariin kun warreen gartee yeroo dheertuudhaaf aangoorra turan kun ammallee arrallee warri ammaan tan aangoorra jiru kunis ajenduma tokko jala deemu jiran. Ajendaan isaanii kun maali? Itoophiyaa guddittii jaarra jaaniiti Itoophiyaa diigu jiran. Okay? Formulaan Minilikiif hin taane, formulaan Hayilasillaasee hin taane, formulaan Mangistuu hin taane akkamitti arraan tana gartee yeroo amma keessa jirru kanatti formulaa ajaa'ibaa tahee Itoophiyaa tana jaaruudhaaf akkamitti irratti akkamii yeroo gubda. Amma Abiyyi yoo xiqqaate amata 8 dabre kana lafarratti balleesse. Okay? Amata 8 guutuu biyyaan jaaratti gartee lafarra balleesseeti jira. Garuu immoo akkaataa gartee biyyoottan biraa yoo laalle silaa yeroo itti fayyadamanii fuulduratti gartee tarkaanfatan. Amma laal politikaan gartee jara reactionariidhaa tokkuma wanni isin hin jiru amma laala. Tigraay akka jirtutti bahuu jirti Itoophiyaarraa beekaa. Okay? Amma saareetti lola deemuudhaaf deeman. Inumaatu akka biyyaatti gartee if yaamuu eegalaniiti jiran. Akka biyyaatti. Akka humna biyyaatti gartee waraana isaanis godhatanii maal godhatanii haasoo gartee Dabratsiyoon Kakaleettis yoo dhageessan kan gartee miidiyaaleen garagaraa irraa haasoo jiru yoo dhageessan sanuma. Aangaa'onni ambaasaaddoroonni biyyoottan garagaraa gartee Tigraay dhaqeeti Tigraay yeroo wajjin marii godhu jiran. Gara kaaniin Suudaan keessa waraana naqataniiti Suudaan keessa waraanni isaanii lola gaggeessaa jira. Biyya dhable maaltu kana fide? Politikaa amata meeqa gartee Minilikiif uummata kan fidin? Politikaa dogoggora jechuudha. Waan nuti jenne malee waan ni takka illee nu hin taatu jee warra aman. Politikaa san arrallee oofu jiran warri hizeemaadha. Okay? Oh, mootummaa Oromiyaati. Mootummaa Oromoo jiniin jettanii gartee ifin soofina. Warra hizeemaa ta'uun harkaa qaba. Warreen biraa hundinuu hojjettu. Okay? Warreen biyya ministeera jinni jee kana laala. Wanni gartee kanatti bara dubbii Amaaraa tana tuqaan hin taatuuf. Waan Amaaraa isatti hin dubbatan. Ammoo isaanii gartee waan Oromoodhaa ifatti lubbuu guutuudhaan haasa'u hin agartu. Hin jirtu wanni akkasii. Okay? Politikaan akkasi. Politikaan gartee laaltee agarta.
afaaniinis ni dubbatan amma fakkeenyaaf waa'ee gartee Itoophiyaa saataatu garuu Itoophiyaa tana keessa gartee garee isaanii waan Amaaraatiif ajandaa gartee isaan gaa biyya ijaaruu jaaniin kana gartee akkuma duritti gartee sabaaf sablammii qaqqabuudhaan silaa inumaa gartee amma Oromoonis bika gartee paartii sagalee ummata biyyootan bira ummata gartee kutaalee bira warra Amaaraafis gartee dubbatu warra gartee Sidaamaa fi warruma gartee Affaarii fi hundaaf dubbatu paartii akkasiisanis Oromoon ijaaruu qabdi amma politikaa gartee jijjiiruudhaaf. Isin galtee? Booda karaa hundaanuu gartee adda hiirteeti warra gartee adda hiirame kana hunda ifiif walitti qabnee walitti deebisnee biyya goona rakkoo takka illee hin qabu. Sagalee ta'uu qabna Amaaraafis hogguun akkana isin jiru nuti faannoo jechuu qabna jennee alaabaa faannoo qabannee sanii miti. Sagaleen uummata Amaaraatis dhageeffamuu qabdi. Sagaleen uummata Affaaris dhageeffamuu qabdi. Sagaleen warri wantaas gartee dhageeffamuu qabdi. Akkuma gartee warri Tigreedhaa godhaa jiru kana. Amma Tigreen wallee nu gartee abaaboo boodhaas nu wajjin kottaa waliin gartee dhaaba jaarranna jaanii gartee akkasitti wanta godhu jiraniimi warra gartee fannoo adda addaa tan naannoo Amaaraa keessa jirtuunis bara Tigreen kottaa waliin hojjannaa jechuu jirtiin akkasuma sanitti Eertiraadhaanis waliin hojjannaa jechuu jirtiin Tigreen. Politikaan keenya bikka san hin geenye ammallee nuti walirratti hojjanna. Politikaa dadhabaa akka gartee politikaan keenya hedduu nama dhibaa maaliif nama dhiballee otoo hin taane qormaata addaatirraa gartee ija addaatiin viizhinii gartee waan karaa dheeraa deemuun as bahaa hin jiran. By the way, politikaa keenya jennaan yeroo dheertuu gartee hogguun asirratti waan takka takka gartee isiniifin himaa ture isiniifin himamee dhageeffadhaa. Nega. Isaan kaa'iseetanii ni jirti ni baasa. Jinniin yeroo takka kana jalaa ni fuutii waa naaf deebisti garuu immoo eessa kan kaa'een dhabee ni baasa egaa. Okay. Yoo xiqqaate baatii muraasa dura irra deddeebiitillee isinii himaatiin ture. Waa'ee rakkoo Jawaarii fi Abaa'oo Daawwit Ibsaadhaa agartee Finfinnee jirtu tanarratti waan takka takka isinii himaatiin ture akkasuma sanitti gartee lolamma Jawaar irra banaa jiru kuni haariyaa mitiin isiniin jee ni yaadattaniimi warri mana keessa jirtan. Lola gartee Jawaar Abaa'oo Daawwit Ibsaa tanarratti banaa jiru kuni Abaa'oon gartee akkanatti kunoo basaastoota mootummaa taatee hojjechaa jirti, basaastoota Tigree taatee hojjechaa jirti, basaastoota gartee Eertiraa taatee hojjechaa turte, uummata Oromoo gartee hedduu fixaa jirti, keessattuu gartee ijoollee xixiqqoo tana fixaa jirti. Lola ammaan tana mootummaa hojii ta'aniiti takkaa'u amata 5 dabre kana keessatti mootummaa hojii ta'aniiti Abaa'oo tagaara keessa jirtu kanarratti lola banaa turanii jeeti Jawaar haasawaa jira miti. Ni yaadattanii yaani warri mana keessa jirtan yoo yaadattan. Ani maalin isiniin jechaa ture Jawaar sanii miti Abaa'oo tanaa fi isa jidduu gartee yeroo dheertuutu jira. Jawaar gaafatu ammaa miti gartee amata dheeraa dura yoo xiqqaatte gartee amata 15 faa duraan isiniin jee. Amata 15 faa dura Abaa'oon tuni diigamtee lafarraa haareetti ijaaramuudha qabdi je'eeti barruu barreessee ture jeetiin isin himaa ture ni yaadattaniimi moo yaadattan? Ni yaadattanii? Warreen akkasiin jechaa ture yoo yaadattan taate barruu isaasan Google irra ni jirti barbaaddanii gartee argachuu ni dandeessanii isiniin jee. Kunoo laala arraan tana gartee akkaawuntii isaa irratti barreessee ture afaan Oromootiin. Ani afaan Ingiliffaa ta'e inni gartee gaafsan barreesseen dubbisee ture.
afaan Oromoodha. Taayitilli waraqaa tanaa akka inni jirutti kun olaanaa dubbisaadha. OLF is damaged beyond repair. 2009 barreesse. Okay? OLF innaa baduu keessa gartee bikka suphaadhaa takkaa gartee bikka suphaadhaa dabarteeti jirti. Okay? Guututti gartee diiganii haareetti gartee jaarmee haaree lafarraa jaaruudha qabanii je'eeti gaafa san barreesse. Har'a kunoo afaan Oromootti gartee akkanatti sheer godhaa jira. Xiinxalaa fi gartee waan jechaa jiruu fi waan hunda gartee isiniif haa galtu wanni gartee deemaa jirtu. Yaada hin jibbina. Yeroo hunda gartee yaada adda addaa oguunani waan isin takkaa hin dhagahin waan haaraa gartee kun isinii fide hin jibbina yaada. Yaada dhagayaa waan haaraa irraa baradhaa. Iyyoo gartee qacellotti keessa deemtanii barachuu barbaadan barruusaa dhaqaa dubbisaa maaliif akkana je'ee. Okay? Maaliif je'ee. Of course qabxii takka qaba beekaa. Qabxii gurguddoodha qaba. Dursoo namni tokko gartee akkana ilaaluu ni danda'a namni tokko. Juwaar fundamentally gartee warra Itoophiyanistii warra Itoophiyaa jaalatu waan taateef jecha ABO'n warra gartee Oromoodhaaf qophaa'anii jara kana dura ni dhaabbata. Ammaasis politically gartee isaan lameenuu yaada adda addaa waan qabaniif jecha waliin fedhanii jedhanii yaadu namni gartee akkasitti ibsuus ni danda'a. Okay? Gara tokkoon strategically gartee isaan lachuu jidduu rakkoo hamtuutu jira. Maaliif? Dhaabbanni gartee Itoophiyaatti amanu hundinuu ABO sin jaalatan, TPLF sin jaalatan, paartii gartee gara frontiidhaan jaaramtu tana paartii afaan qawwee tana hundi isaaniitu hin jaalatan. Tanarratti isaan kan hundaafuu diina. Okay? Yaanni kunis ni jira. Okay? Yaanni kaan ammaasis yaanni tokko gartee dhugatti ABO'n tuni rakkoo hamtuu ummata Oromoo irratti lal faayidaa isiin ummata Oromootiif fiddeerra rakkoo isiin gartee amma ummata Oromoo irratti fidaa jirtuutu irra guddoodha. Tanarratti akka gartee daldalaatti yogguu ilaaltu cost benefit analysis jedhanii gartee waan hojjetuutu jira. Okay? Kanarratti waan tana gartee waan harkaa qabdu takka waan kee tokko suphitee tolfattee boonsitee itti deemuus irra wayyamu. Wanni kun yoon hin gartee niin supha jee horii hedduu na kafalchiisa. Yeroo hedduu narraa fudhata. Kanarra immoo meeshaan chaayinaatu lafarra guutee jirti. Kana facaaseetiin gartee deemee meeshaa chaayinaadhaa haree bitadhaa jettee itti fayyadamuudhaas ni dandeessa jechuudha. Kana keessatti yeroo ta'e seef godhatta, horii kee seef godhatta. Akkasuma sanitti maas gartee waan barbaaddu san daddafteeti harkatta haaree harkattaa jechuudha. Okay? Kanarratti wanni gartee Jawaar jechaa jiru ABO tana gartee nuti yeroo itti baafnee horii itti baafnee nama biraa gartee keessanii inni haareetti gartee isii tana suphuurra isuma tana guutuutti gartee diinee haareetti gartee lafarra jaarmee haaree yoo jaarame irra wayyaadha. Maaliif? Rakkoo isaan keessa jirtuu fi rakkoo isaan uummata irratti hojjetaniitu akka malee guddoodha jechuudha. Okay? Sinigaltee wanni jechaa jiru. Yoo dandeessan xiinxala kana gartee dubbisaadha. Afaan Oromootiin afaan Faranjiis ni jira warra gartee afaan Faranjiidhaa isinii galus dhaqaa dubbisaadha. Wanni gartee kana isinii muuf laal ani duraaniin isinii himee jira Jawaar gartee garuu arraan tana kun kutaa tokkoffaadhaa jeeti gartee komii dura komii takkaffaa jeeti gartee kana barreessee jira. Xiinxala kuni barruusaatillee dubbisa. Okay? Tanaafin isin gartee waa hogguu xiinxaltan takka waa hogguu laaltan barnoota irraa haa dhufu wanni isin laaltan kun ija guduunfattaniituma Jawaar balaaleffachuu, Jawaar jaalachuu, nama Jawaar balaaleffatu takka nama Jawaar qeequu hunda gartee dhagaa itti haruu kanaa miti. Wanni gartee ati akka namaa si godhu takka gartee ati akka nama dhugatti gartee sammuu banaa ija banaadhaan waa laalu si godhu. Dursoo namni kun maal jettee dhaggeeffachuu danda'u qabda. Sammuun ta'e akkasitti gartee ijji ta'e akkasitti waa laaluu qabdi. Achi booda
wanni gartee namni kun haasa'u yoo gartee waan sobaate amma kanumatti gartee daawwitii irratti dhagaa haruudhaa miti beekaa. Okay? Jawaar yaada isaati qeebsachaa jiru. Garuu inni immoo yaada isaa kana gartee akka namayyuufuu ifa ta'utti gartee barruudhaan ifa godhaa jira. Maalirraa akkana jechuu danda'e yoo fayyadu taate barruu isaa kana dubbisuu qofa odoo hin taane xiinxalli kunii fi barruun adda addaa dura dursoo barruu sana eega dubbiste booda achi booda xiinxala kana dubbistaa jechuudha. Akkasitti gartee ifa sinii ta'a. Akkasitti quba qabaadhaadhaa obboleeyyan keenya walitti deebinaa hundinuu gartee bika jirtanitti I have to go yeroo gartee na jala dhumee jira. Sa'a dheertuudhaan asirra jira. Laal sa'aan tun akka micceeti. I don't know. Anyways, walitti deebinaa bika jirtanitti nagaa fayyaa wal bira dhiifanne yeroo gartee yoon carraa harkadhee boodaniin deebi'aa yoonkiinis gartee boruu wal agarraa nageennu jiraadha.